Akkataa Daboo biyya Arabaatti diffaan yookiin immoo firnii jalatti akkamitti diffaanna. Warri jettan koottati ilaala. Dhugaa dubbachuuf Daboo hedduu bareedaadha. Akkuma argaa jirtanii saayinii akkana kan keeka keessatti hojjetamu hin beektanii siiniyaa jechuudha keeka keessatti hojjetamu jechuudha hin banamalleedha. Banamas hin qulleeffamas kun akka argatan kana jechuudha. Isa gasteeriitti godhee jira Daboo bukeessee jechuudha. Hotaa irra tolchee achumaan immoo kan irraa hafe immoo ani firni jala ga'ee daffa'achuufan jechuudha. Indaa akkam gootanii gasteera akkuma nama godhe kana gootanii saniin booddee immoo Daboo keessanii yookiin lixii keessanii akkanatti fuutanii keessa gadi godhatan jechuudha. Innaa Daboo lixii keessanii immoo kana godhatanii raawwattanii wannaa kana keessatti gadi tolfattu jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkuma gochaa jiru jechuudha. Akkasitti tolfattanii raawwattanii waan biyya Arabaati kaamoo waan biyya keenyatti miti ishee innaa akkasitti harkaanitti gadi tolchitu jechuudha. Keessatti gadi jechuudha. Dhugaa dubbachuuf Daboo biyya keenyatti jechuudha. Akkuma biyya keenyatti daffa'ama jechuudha. Innaa akkasitti gootanii raawwattaniitu immoo bakka waliin geechanii jechuudha. Akkasitti gootanii zayitii waan jala qincuuf gasteerii jala wannooti qabachuu hin danda'u gasteeriin jechuudha. Yookiin almuuniyeemii jenna kaaqaa afaan keenyatti almuuniyeemii kana yoo zayitiitti qiccade wannaa jalatti qabachuu hin danda'u jechuudha. Innaa kanaaf laa akkuma argaa jirtan akkana godheetiin jira. Kanaan booda immoo gasteerii erga tolchee wal qixxeechadhee booda gasteeraan gubbaa isaatti gadi shaffana jechuudha. Daboo irraan hin ga'u gasteera akka ol xiqqoo ishee godheetiin jechuudha. Akka maaliif Daboo hin bokoka hin beektanii qamadiin hin bokoka yoo ol bokokesan immoo akka inni wannaan alaan taane jechuudha. Akka inni gasteera waliin qaban jechuudha. Akkuma argaa jirtanii bakka akkasitti itti gadi godhe jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti innaa saniin booddee immoo firrii jalan galchee jechuudha. Jalan qabsiisa dura gubbaan qabsiisu jalan qabsiisa jechuudha. Isin jalaa gubbaallee qabsiisuu hin dandeessan rakkoo hin jiru jechuudha. Garuu waan jaluma qofaan dura qabsiisa jechuudha. Jala qabsiisee saniin booddee immoo waan akka ta'u walumaan laalla jechuudha. Duukaa ta'a isin jedha buleewwan kooyi. Innaa erga firrii jala galchee ka'e immoo waan inni ta'u immoo walumaan laalla jechuudha. Daboo akkamii akka ba'u immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhugaa rabbii hojjetadhaa isinillee hojjetadhaa isin jedha. Gizee fakkeenya wajjin raafe yookiin tallaaja keessa namoota tokko hin kaawuu kun gannaquutu jira. Maaliif akka gannaquuf tolfachuu dandeetti. Akkuma argitan kana tolchee tana irraa hafee ani immoo ofii kiyyaa tolfadhe jechuudha. Kunooti Daboon kiyya ga'ee jira. Akkuma argaa jirtanii waan fakkaata jirtanii Daboon diffaa isin jechuudha. Innaa hedduu takka namatti tola baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun Daboo kana jechuudha kan duratti tolchee suni diffa'ee jechuudha. Innaa akkasitti isiniin jedha. Innaa akkasitti diffa'aadha isiniin jedha obboloota koo dhugaa hedduu takka miidhagaadha jechuudha. Akkasitti tolchee jechuudha. Daboo diffaachuun baay'ee salphaadha dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha. Wannaa illee diffa'a. Warroon kasii beektanii jirtan. Kasii hin diffaa jechuudha. Innaa hordoftoota kiyyaa haala kanaan diffaadha akkuma argaa jirtan dhugaa rabbii jechuudha. Kun olaala akkuma argaa jirtan jechuudha. Dabooma akka biyya keenyatti dhugaa baay'ee jedhan las jedhanidha. Difoo agartanii difoo biyya keenya difoo biyya keenyatiin garaagarummaa takka hin qabu jechuudha. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Diffaadha ijoolleen jechuudha mana madamii jirtanii. Akkuma isiniin jedhe gaannoo jala gootanii raawwattanii zayitii walitti hin qabatu jechuudha. Wanna takka itti hin qabatu. Baqa innaa akkasitti jechuudha godhadhaa nyaadhaa. Ofitti hin dabinaayi gaafa nuti tattaafanne malee namni nuti tattaafatu hin jiru isaan hojjedhaa malee nyaadhaan beekan haramni jechuudha beekte takka takkatu siinaa malee takka takka siinaatu jechuudha. Innaa akkasiin jedhaa dhugaa kan akka madaamiiti yaa'u taate malee ani waan barbaade yoon tolcheeyyuu namni na dhoogu hin jiru waan waxiisoo waxii amma lukkuutti illee osoo waxadhe namni na dhoogu hin jiru. Waxii yaadafuu kaawwannan waxa waan hundaa jechuudha. Garuu lukkuu ani kophaa kiyya danda'e akkasuma godhuufan malee waan hojjedhe waan tokko namni si dhoogu hin jiru jechuudha. Maaliif bakka mana gaariidha madamii gaariidha walumaa galatti jechuudha. Kana yoo mana gaarii waaqayyo isin geessise hojjetadhaa isin hin jedhashee maaliif numa harka jirti waan jechuudha agartanii wanna tokko ofumaaf keessaa ol fuudhama wanni inni ofitti qabee nu rakkisa jettan hin jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo diffa'uu walitti qabatu wanni almuuniyeemudhaan walitti hin qabatu jechuun keessaa hin oolu. Almuuniyeemudhaan walitti hin qabatu
ما تكون جبت قوشي زيتي تكش مشي هرب مكيت نرد بدكم من السجود سنين تقولتني سنين بود اللي تكيس تقولتني يقول اللي بكوك وانت كنت وجيتوا أما تشوف هذا اللي تيتو تقال اللي تنباعي قدامتي مالي بكوك وانو كان قوت دو واناني اللي تنباعي تيجيتوا أنا دابو هنا كان الراحة فيني أجانو جد بيزا في طائرة جد الراحة في جناني وهو جد يجيتوا مالي وسو إساف كوباتي وكيس تأتي olguuta sirriitti olguuta jechuudha maaliif waan dukkunyaa ta'eef jechuudha naammoo akkuma argitan kanarra immoo faayidaan qabuyyuu akkuma argitan dhugaa rabbi hedduu jechuudha niitiin kooyyuu nyaattee jirti jechuudha madaamiin kooyyuu ijoollee illee nyaattee jechuudha maaliif bakka maaliif ilmi namaa kamiyyuu nyaatu malee hin jiraatu kanaaf difaadhaatti hojjetadhaa isin jedha yoo xariiqa immoo isaa barbaadan isin yoo hojii isaa barbaadan akkaataa isaa hojjettan jechuudha daabbooyi akkuma immoo sirriitti bakaatti hojjechuu dandeessanii yaa akkatti bukeeffattan hin beektan waatti goggootanii kanaaf immoo jennaan jechuun akka itti deffa'attan immoo isinitti meetiin jira jechuudha kanaaf diffaadhaamee firri irra galchaati namoonni diffaatan ijoollee baay'ee diffaatti jechuudha akkasitti firri irra galtaa yoo jalaan ga'e baqa gubbaarraan boodatti banta jechuudha yeroo gubbaarraa kana gastirii irraa fuudha maaliif dafee isin ga'u jechuudha gastirii irratti gadi gubatu dafee jechuudha irratti gadi immoo oo'awula malee baqa yoo noonu ta'e gastirii xiqqoo irraa fudhatee hin tursiisina jechuudha kanuma baqa wanni ho'isu nama dhibu jechuudha hannaan kanas hin jedha hordoftoota biyya maaliif kama isaanii qofa hojjechaa oolaa dhugaa rabbii dubbachuuf እና ani waan barbaade yoo isin godheeyyuu namni naallolu illee hin jiru hin dibbatanis dhugaa waaqayyo jechuudha ani ofii kiyyaaf garaan kiyya baay'ee naan nyaanne malee osoo akka isaan nyaadhu jedhaniiti dhugaa waaqayyo jechuudha hedduu nyaadha garuu garaan kiyya baay'ee naan nyaattu hin diddi hojjechaa waan dhooluf ta'een beekulleedha na dida malee waan barbaadu noo hojjedhee baqa akkasuma immoo nas saniffaan qaba saniffaa qoonqootiyaan qaba malee kan isaaniin qabu abadan kan isaaniitiif abadan hin sanan duubatti hin jedhu garuu kan qoonqootiyaa baay'ee sanafa ijoollee sana finaafitti nuti of goddaa jirra yoo ijoolleen akka kiyyaa of goddaa jirtan jechuudha ana hagan ofii kiyyaa godhadhu hin jedhaa bara hagan ofii kiyyaa godhadhu moobaayilii fa'aa laalu hin jedha mee namni akkas jettan hin jirtanii hin jirtu dhugaa waaqee ana laalu waan hin jiru gartanii hagan qoonqootiyaaf jedhee kana godhu موبايلي يعني لا رنج مي موبايلين قرأت قلنا نياتما أنا كذا كذا نيف قد أنا جت أنا ما كذا ليت أنا في قد أي ربع يجوا أنا أما ما ولدت مالا نيجر ولدت مالا نيجر أما بكا قد ما نيسا ما تجر جري لنا للوان تيبي نعم وجد أمالف وسو نم تكتكو مدامي نومو يو هجتا نما لولتي تيامو هجتا تتنا لولتي تقاوا كيوچو نا غنا هجتا دانيا دايس نينجدا غادا بون هدو مي آدا هدو بريد آد شاي دانيا چو دندس جو وطي لوطي چو بات شاي نيا چو دندسا وركاوتي فريزي كي سنگو ناتي تلاجة كي سنگو وني تكنتو غاوا كيو أنغا غويا شني جاهنا وني تكنتو دابون جيشو أكو بيا كي نياسان مارف تلاجة كيسا achuma keessaa mummuratanii achuma nyaatan jechuudha guyyaa shan intura wanta takkan ta'u tokko hin ta'u jechuudha achii fuutanii oo'ifattanii nyaatanii jechuudha shaayii keessanii baqa qixxaa isaanii alaa fidan kanarra kanatu baay'ee bareedaadha maaliif harka keetiin hojjetti waan ta'e wanti harka keetii immoo wanti tokko wanti ta'u iyyuu hin jiru jechuudha innaa kanaafiyyuu akkas godhadhaa isiniin jedha obboloota kootti fayyadamaa ofuma keessanii dhugaa nuti ofumaa fafajjiisaa irra hojii isaanii malee arama nyaadhuun beektu jedhu malee ishee isaan nyaata namaan jaalatan hojii namaa malee gaafatu hojjette si jaalatu gaafatu nyaatte si jaalatan jechuudha kanaaf hojjedhaa nyaadhaa malabbasan diraasan isaanii abaddu akkasitti didiffaadhaa nyaadhaa innaa akkasii isiniin jedha koottaallee warri barbaadanii jechuudha koottaallee ayaanuu isiniin jedha innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo kun dhaamsa kiyyaadhaa godhadhaa nyaadhaa dhugaa rabbi nama guddaa biyya ormaa keessatti nyaachuu turre bareeduudha akka hundattu innaa akkasii isiniin jedha kaleessa kan hojjetame irraa miti kuni kaleessa waan hojjedhe siin agarsiiseen ture miti agartanii wayyoo waan kaleessa ammaan dubbannu dhugaa kaleessa baay'een jechaa ole waan ta'eef ishee akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya kana fakkaataa jabaadha waaqessuun hojii yaa ta'u viidiyoo biraatti nagaan tura.